السلام الله عليكم شمار كفوني كم جرتن دعوة تسخن جالتهم في خبجمو خن دعوة جرتن خن أورمي إسلاميك ميديا راتم ساسا كلتي تنسم برجع خن زرودا أدو لين غيا رف كودي عدن سنتما أن أدو وجين جالت أجمالي هنگ فوتو Duraan dursine bagarabbiin Iidal Adhaa khumta kaadhibbaa furii 40 singee isiniin jecha dhaabbanni jamaa'atun nur kan godina Harargee baa magaalaa Dirreedawaa keessatti argamu yeroo jalqabaatiif hawaasa muslimaatiif waamicha godhu beeksise. Ayyaana Iidal Adhaa khumta kaadhibbaa furii 42 sababeeffachuudhaan barattoonni muslimaa mana barnoota high school sadarkaa lammaffaa baratan guyyaa raantana mata duree tumsa ja'uun ganda qoree addaraasha wattaat maakal keessatti qophii bifa addaatiin gaggeessuun dhagahame. Kanneen oduu ijoodha kanaa fi kan kanarraa afaan bal'in oduu keessatti ibsamu amma oduu bal'inaan. Irrah deebuudhaan bagarabbiin ayyaana Iidal Adhaa khumta kaafi dhibbaa furii 42 faatiin isiniin ga'e isiniin jecha dhaabbanni jamaa'atun nur kan godina Harargee baa magaalaa Dirreedawaa keessatti argamu guyyaa raantana mata duree tumsa ja'uu qabachuudhaan magaalaa Dirreedawaa ganda qoree keessatti addaraasha wattaat maakalitti qophii bifa addaatiin gaggeessaa jiraachuun dhagahame. Bal'inni oduu kana akka taanutti isiniif dhiyaata. Akkuma beekamutti barattoonni muslimaa kan godina Harargee bahaa magaalaa Dirreedawaa mana barnoota sadarkaa lammaffaa yookaan high school naannawa Saydoo yookaan Saaphiyaan jedhamuudhaan beekamu keessatti baratan wal gurmeessuudhaan dhaabbata jamaa'atun nur kan jedhamu hundeessuun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee barattoonni kun bu'aa bahii cimtuu keessa dabarsuudhaan wantoota jamaa'antun barbaachisuu fi taateefis hawaasni muslimaa kan mana barnoota san keessa baratan hundaa'uu bifa addaatiin akka amantii isaaniitiin wal hin faalleessineef akkasumas bifa shari'aatiin barnoota isaaniitti fufuudhaaf fakkeenya gaarii man barnootaatiif tahuu dubbatan. Jamaa'atun nur kan hoogganamtuun barattoota man barnoota sadarkaa lammaffaa yookaan high school damee Saaphiyaanitti kan argamu yoo ta'u barattoonni muslimaas kan mana barnoota high school yookaan sadarkaa lammaffaa damee Saaphiyaan baratan bu'aa bahii cimtuun booda jamaa'atun nur tana hundeessuudhaan wantoota qabatamaas hedduu isaanii hojjechuu waliqabaan jamaa'atana Johaar beeksise. Akka Johaar gabaasa nuuf kennetti bu'aa bahii cimtuun booda wantoota qabatamaa hawaasa muslimaatiif nuti hojjenne fakkeenyaaf akka namoonni yeroo dhukkubsatan ummanni keenya akka lafa hin cibne keessattuu ijoolleen teenyatan shamarranii yeroo gaggaban wantoota bu'aa qabatamaan hojjenne keessaa firaashaa fi wantoota adda addaa akkasumas manneen qobatti isaaniif kennu kun kan qabatamaan agarsiisne jechuudhaan dubbatan. Galatoomii duraan dursee carraa kana naannoo keetiif hedduu guddaa galatoomii waa hedduu dhugaadha waa hedduu keessa dabarsinee jirra immoo waan san amma walitti qabee cuunfee haasa'uudhaaf yeroo nurraa deema immoo wanni jamaa'aan kun kaayoon isaa itti lafaa ka'ee arran tana qophii tana walitti gahee hawaasaa fi barattoota isaa kana dhageessisuudhaaf inni dura jamaa'aa kana manni barnoota haaskuul jamaa'aa qaba barattoonni isaatis irraa hubate hawaasni kunis irraa hubate hawaasni kun akka isa cinaa dhaabbatu barbaade jechuudha jamaa'aan kun. Maaliif jennaan jamaa'aan kun wanni itti dhaabbateef inni dura rakkoolee ijoollee islaamaa irratti deemaa jirtu akkasumas waan sila namni islaamaa sila godhachuu qabu kan dhorkamu achi keessatti hedduutu jira wantoota akkasii kanaas wal cinaa dhaabbatee jamaa'aan kun akka hatta furuu gahuu takkatti waliin soso'aa jirra jechuudha. Jamaa'aan keenya akkuma beekamutti duraan dursee ummata islaamota warra keenya gargaarsa godhaniif warra gaggabuuf akka lafa rafne akka simintoo rafneef waan irra rafan firaasha bitanii fi gargaarsa godhaniif. Oduma kana wal qabatuun akka gabaasni jamaa'atun nurraa nu gahee addeessutti namoonni shoora ol aanaa taphatee jamaan ummata muslimaa man barnootaa keessatti akka dhaabbatuuf halkanii guyyaa laffaa ture injiinar Abdulaziz Shaafiitiin guddaa galatoomii jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan. Bal'inni oduu kanaas akka taanutti isiniif dhiyaata. Akkuma beekamutti jamaa'atun nur kan man barnoota high school yookaan sadarkaa lammaffaa damee Saaphiyaanitti argamu keessatti tan hundeeffamte yoo taatu namoonni jamaa'atana hundeessan yookaanis adda durummaadhaan irratti hirmaachisanii nu kakaasan akka injiinar Abdulaziz Shaafii taate ni beeyna ja'an. Injiinar Abdulaziz Shaafii jamaa'atana hundeessuu qofa osoo hin ta'in jamaa'an teenyatun akka guddattee bakka guddaarra geessuuf hawaasni muslimaa akka tokko ta'us akkasumas jamaa'an muslimaatun akka bakka hunda babal'attee namoonni muslimaa
muslimati hundinu yaada isaa itti ibsachuu danda'u amantaa isaatis karaa nagayaatiin itti gaggeeffachuu danda'u manbarnoota san keessatti ummanni muslimaas qooda akka qabaatu irratti kan nu kakaasaa turedha jaan. Kana qofa osoo hin ta'in injiinar Abdulaziz Shaafii keessattuu akkaataan nuti shuraatti gaggeeffannu boota nu mijeessuudhaan wantoota nuti barbaachise hundarrattuu akkaan nu bira dhaabbate kanaaf guddaa galatoomfachuu barbaanna jechuudhaan dhaaman. Maashaallah alhamdulillah iddoos nu kannee iddoo silaa nuti mana barnootaa keessatti itti wal geenyee irraa wal mareechuu iddoo hin dandeenyetti maashaallah obboleessa keenya Abdulaziz jazaa isaa rabbi jannataan haa kafaluuf jecha isaatu mana barnoota daarum nuuf hayyamee nu cinaa dhaabbatee koorsiilee adda addaatis nu kanaa nuti hojiin kan jiru waan barbaachisaa ta'ee fi waan barbaadanii hunda isin cinaan jira jee namni hamilee nu godhee nuti hojii sochoosaa jiru daayirektara mana barnoota daarum Abdulaziz isaas jazaa isaa rabbi jannataan haa kafalu. Tole daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Islaamic Media irraa tamsaasa kallattiitiin isin bira gahaa kan jirra. Egaa yeroo ammaan tana keessummaan keenya tokko toora bilbilaa irratti argamee tigaa kan jiru meegaa eessarraa akka dawwaluu fi eenyu akka ta'e kan walumaan dhageenya walitti deemnu ta'a. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keeti? Jirra nagaa bareedaadha. Alhamdulillah galata rabbi baga rabbiin guyyaa iidaatiin si ga'e iid mubaarak sin jenna. Walumaanuu baga rabbii sinuudhaa baga rabbiin itti giriingee. Meegaa itti aansuudhaan eessarraa dawwaluu jirta eenyu maqaan kee? Maqaan kee Taajii Ibraahimin Jaaba. Ayyee. Kanis Taajii Waleef. Ayyee. Magaalaa Minnesota irraayi. Ayyee. Achirraa si dawwalee sinja. Egaa beekamaa dhagaa'ee magaalaa Minnesota irraa akka dawwaluu jirtu bilbilli keetuuni magaa'ee meegaa yeroo ammaan tana Oromiyaa Islaamic Media gubbatti tamsaasa kallattiitiin gaa qophii addaatu gaa guyyaarraan tana ganda qoreerraa dabraati gaa kan jiru meegaa qophii guyyaarraan tanaa deemuu jirtu tana haala kamiin hordofuu jirta? Qophiin hedduu bareedduudha. Ayyee. Ijoolleen jamaan kun. Ayyee. Waan akkanaa kanatti fufee. Ayyee. Islaaminaa kana dagaagsuu qabanii sinja. Marhagaa bareeda gara ijoolleen qophiin Islaamic Media irraa deemuu jirtu sun baay'ee warreessan biyya keessaatii fi kan biyya alaallee akka addaatti akka hojjetu jirtu argaati gaafa jirru. Ayyee. Amma saayifoon fiyyaa fi akkasumas illee hollootan firootan fi yoon akka waan kana ilaalu jira rabbiin qaba. Ayyee. Saniif waan kana jabaatanii akkatti hubatanii isiniin jaa. Tole egaa beekamaadha Oromiyaa Islaamic Meediyaan toora saatalaayitii isaa gubbatti yeroo ammaan tanaa dabarsaati gaa kan jiru mee qophii guyyaarraan tanaa as gaggeeffamaa jirtu kana mata duree tumsa diinja'uudhaan gaa jamaatu nur guyyaarraan tanaa qopheesseeti gaa kan jirtu meegaa guyyaarraan tanaa daayirektarri yookaan kan manbarnoota Daarul Uluum hoogganuu mudirri beekamaan Abdulaziz Shaafiitis as keessaa akka qooda qabu dhagayaati gaa kan jiru mee Abdulaziz kana haala akkamiin laalta jamaan Abdulaziz keessa jirtu hagamta kaceeti maal faadhaatu isaan barbaachisa Abdulaziz kun nama akkam ta'uu irraa hubatta? Abdulaziz akkuma beekamu inni nama islaaminaa keessatti gahee guddaa qabu. Ayyee. Akkasumas illee shabaabota foomsoo illee nama gahee guddaa qabu jenneeti gaafaan yaannu. Ayyee. Saniif akka jamaa kanallee irraa inni hundeessee. Ayyee. Abdii guddaa qabna. Ayyee. Isa jalatti jamaan kun. Ayyee. Islaamina keessatti shoora guddaa akka taphatanii illee abdii guddaa qabna. Ayyee. Saniif waan kana fuula duraatillee akka hin dhaabne akkatti fufanii saamsiin akka bukanaan jira. Egaa bareedaadha gaahii magaalaa Minnesota irraa nu dawwaluu keetiif guddaa si galatoomfannaa galatoomii ulfaadhu siin jenna. Ayyee isinillee galatooma. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Tole daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Islaamic Media irraa walumaa galatti oduuleen guyyaarraaf qabadee dhiyaadhe kan hanga ammaa dhageessanidha. An oduu dubbisuun kan isin wajjin ture jaalataa Jamaaliin Jaamaa haga oduu biraatiin walitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan tura.